Raadiyoo Har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraati. Nagaa galata Waaqayyoo dhibeeriin jiru jirra kuno. Isin jiraataa eessaati? Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Naamuruu Gadda Siddan jirtu Barkalleerraayi. Oromticha godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa umuruu mee naannoo keessa rakkoon akka jirutu dubbatamaa jira. Rakkoon jiru kun maali? Eenyuun raawwate? Rakkoon tun rakkoo gurguddaati ture guyyaa irraa kana rakkoo sana mootummaa fi sabni Amaaraa waliin ta'uudhaanidha. Miidhaa sana ganda keenyarra kan isaan geessisaa turani. Miidhaan kun immoo miidhaa gurguddaa lubbuun namaallee kan darbe nama 70 madoon nama 20dha. Qabeenyi barbadaa illee motorri midhaan daaku baay'inni isaa jaadha. Manni amantaa sadiidha kan gubate. Manni jireenyaa kan gubate walumaa gala mana 200dha. Horiin kan saamame horii gaafachaadha. Horiin 500 kan saamame harreen re'een walii gala gara 200 tilmaamaan kan ta'u guyyaa har'aa kana kan saamame saba Amaaraa kanaati. Humnoonni finxaaliyyii Amaaraa kun meeshaalee akkamii hidhataniitu Oromoo lolu? Eenyutu isaan deeggera? Eenyu bobbaasas? Humnoonni kun meeshaalee gurguddoota bireenii tokkollee qabu. Meeshaa gurguddaadha kan isaan qabanii. Deeggarsa mootummaati kan qabamu. Humna milishaa jedhameetu aanaan kiiramuufi aanaan jaartee leenjii torbee lamaa kan ji'a tokko leenjiseetu humna kana gara ganda keenyaatti kan inni bobbaasee jiru. Kanaan gandi keenya kan inni miidhameeru hammaatan kana. Uummanni Oromoo naannoo sanaa immoo meeshaa ni qabaa. Yeroo akkasittiin du'u mootummaan yookaan qaamni naannoo sana bulchu deebii akkamii isinii laate? Inni gannannee fedhii jechuu uummanni Oromoo yoo gaafatu maalittiin gootu jedhaniitu warri aanaa hin nu dorgu. Nama gaaffii kana gaafate immoo qabanii diidu. Yeroo inni akkasittiin du'u immoo maal dubbatu? Isaan silaa Oromoo bakka buune jedhooti. Amma ammaatti waan dubbatame tokkoyyuu hin jiru, waan jiru hubate tokkoyyuu hin jiru. Hawaasni kun immoo eessa jira, maal ta'e, maaltu isaan gate jedhee kan nu gaafate hin jiru. Hawaasichi kun amma caasaa keessa ijoolleen illee olii gadi babbaddeetti kan isheen jirtu. Haati daa'imarraa adda baatee abbaan ilma isaarraa adda bahee bakka garaagaraatti kan isaan faca'anii jiranii wal arguullee kan dadhabame baay'eedha. Du'eeraa fi injiraasaa kan hin beekne haati abbaan boo'icha keessa kan jiru ganda kana keessatti mul'achaati kan inni jiru ammallee. Rakkoon kun jimaata kaleessaa irraa hanga har'aa muddee 18/2021 akkatti fufee dubbatta. Mee namoonni 70 du'an kun reeffi isaanii maatiin kaafachuu danda'aniiru? Haala kam keessa jira naannoo sun yeroo ammaa? Reeffa kana kaasuu danda'eera jechuutu humna isaa irratti bobbaasee otoo madu'u yeroon kun ganda kana keessa jiru fuudheetu gara maatii fiduu danda'eera. Rakkoon amma uumame kun naannoo sanatti tasgabbiin jira jechuu hin dandeenyaa? Namni kun du'ee manni gubatee qabeenyi uummatitti hin jiraatu fuudhanii deemanii tasgabbii akkamiitu jira? Tasgabbiin hin jiru ammaayyuu jarri sun bakka kana ganda kana qabataniitu jiru. Uummanni Oromoo achirraa bobba'eetu gara tulluutti ol galeetu jira. Gara iddoo garaa garaatti kan inni faca'ee jiru malee ganda kana keessa ammas tasgabbiin hin jiru. Dhugaas ammayyuu kun dhaga'amaasi kan inni jiru. Tuma ammaa. Rakkoo kana keessaa uummanni Oromoo bahuudhaaf egaa meeshaas hidhatee hin jiru. Isa hidhatees hiikkachiisanii jiru. Maal gochuu qaba? Murtoo akkamii fudhachuu qaba jettee yaada kee kennatta? Amma nu akka keenyatti kan jenne ijoolleen qeerroo bakka garaagaraarra jirru uummanni Oromoo bakka garaagaraarra jiru walitti dhufee erga mootummaan kun meeshaa hidhannoo nu dhowwateeti keenya dachee keenya irratti hin miidhamnu jechuurraa kan ka'e bilbilaan kan haasawaa turre ijoollee garaagaraa wajjiraan namoota gurguddoo wajjin kan mari'achaa turre
eeboos gaachanaan lolee mo'ataa ture injifataa ture Oromoon arras humna kana itti qophoonee meeshaa aadaamaan eeboosiin eega jaraan bira dhaabannee biyya keenyarraa hin deebifne jennee akka kanaatti uummata naannoo tanaa wajjirraa bilbilaan illee iddoo garaa garaatiif uummata Oromoo wajjirraa marii walii gochaa jirra ammaa tangal. Ayyee Oromticha Oroo Guduruu Wallaggaa Ona Amuruu rakkoo finxaaleenyiin Amaaraa mootummaa sirna piitiin deeggaramuun uummata Oromoo naannichaa irratti raawwatan ajjeechaa akkasumas saamicha mana gubuu fi kanneen kana fakkaatan raawwachuun jireenya uummata Oromoo haalaan hammeessaa jiran ilaalchistee gaaffiif deebii dhiyaattee waan nuuf taasisee maqaa dhaggeeffattoota har'aata biyyoolessa Oromiyaan guddaa si galateeffanna. Horii bulii deebani. Gara sabni matee se dhugaatu fayyisa biyya ifi irratti